Harkafuun kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii isinitti himaa na waliin tura. Abbaan qabeenyaa kabajamoo obbo Tamasgeenamee kennaa addaa giddugala ispoortii Inistituutii Leenjii Qorannoo fi Ispoortii Daraartuu Tulluuf arjoomanii jiru. Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluutti ispoortessitoota kubbaa miilaa dhiiraa fi dubaraan hidhannoo ispoortii akkasumas gosoota ispoortii garaagaraatiin jechuunis kubbaa miilaan, atileetiksiin, buunyaa, kubbaa saaphanaa fi teenisa dirree fi minjaalaan kanneen kana fakkaataniin dorgommiiwwan sadarkaa naannoo fi federaalaa akkasuma Afrikaa irratti milkaa'ina garaagaraa kanneen argamsiisaniif ispoortessitoota, leenjistootaa fi geggeessitootaaf hidhannoo ispoortii fi tuuttaa kennaniiru. Hooggantuun Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa kennaa yeroo garaagaraatti gama obbo Tamasgeenameen taasifamaa jiru dinqisiifachuun qaamoleen biroos muuxannoo gaarii kana qooddachuu akka qaban dhaamaniiru. Hoogganaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa akka jedhanitti jijjiirama kubbaa miilaa yeroo ammaa naannoo keenya keessatti mul'achaa jiruun qulqullina liigotaa federeeshinichaan hoogganamanii fi bu'aawwan galma'aa jiran akkasumas sadarkaa biyyaatti kilaboota morkattoota jajjaboo ta'anii fi taphattoota ciccimoo ta'an oomishuu keessatti bu'aan qabatamaa ta'e argamaa jiraachuu kaasuun bu'aa kanaaf immoo galtee guddaa ta'uu kan danda'u yoo piroojektootaa fi inistituutii garaagaraa irratti xiyyeeffannoon hojjennedhas jechuun dhaamaniiru. Marrattis hoogganaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa kan jedhan nama dugda ispoortii Oromiyaa ta'ee fi yaadaa fi qabeenya isaan yeroo garaagaraatti deeggarsa kan taasisu obbo Tamasgeenamee dinqisiifachuun abbootii qabeenyaa warra kaaniifis fakkeenyummaa gaarii akka ta'e dubbataniiru. Namni yeroo hundumaa ispoortii Oromiyaa deeggaruuf duubatti hin jenne qaamaanis ta'e maallaqaan gorsaa fi kallattii garaagaraan tumsuuf qabeenya isaanii osoo mararsiifatiin deeggarsa garaagaraa kennuun kan beekaman kabajamoo obbo Tamasgeenamee walumaa galatti hidhannoo 130 kan ta'an ispoortessitootaa fi akkasumas daayirektara olaanaa fi daayirektara teknikaa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluuf kennaniiru. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Finfinneerraa.